dirqamni guddaan responsibilitiin guddaan saba kana gara fuulduraatti deemsisuudhaan nurratti jigee jira. Nuti bakkaan ga'uu qaba. Warra san keessa adda durummaan maqaan kiyyanitu qaba. Kun naa gala waan lightly fudhadhu akka laaftuutti fudhadhu osoo hin ta'in wanta hirriba halkanii guyyaa na dorgu hamman danda'etti qabsoon gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf hedduun carraaqaa ture akkuma manni keenya beekutti gara fuulduraa immoo dachaan yeroo dabalee deemuu barbaada. Yeroo tokko sa'aatii 24 sanitti dabalee yeroo deemuu barbaadu jira. Tajaajila gabaabata malee. Maaliif dirqama guddaatti dirqama qofaa miti qabxaamu keenya. Hireedhas ummata kana tajaajiluun ummata kanaaf hojjechuu jechuun eebbifamuudha beekaa. Maaliif irraa dhalanneefi miti. Ummata dhugaa qabu. Ummata taakkuu takka lafa namaatti garbiisudha. Ummata kalaama takka yookiin jecha takka hamtuu ummata biraatti hin dubbatinidha. Ummata lafa isaatirratti qe'ee isaatirratti saamamaa ajjeefamaa rakkachaa jirudha. Ummata osoo akkasitti dhiidamu osoo akkasitti miidhamu immoo saba biraa hin tuqne saba biraa ofitti qabatee jiraatudha. Ummata kanaaf qabsaa'uun ummata kanaaf wareegamuun ummata kanaaf hamma danda'anii carraaquun eebbifamuudha. Hiree guddaa argamtuudha. Ani akka nama tokkotti ichi ammaa kana keessa maqaan kiyya dhaamuun akka nama hiree guddaa qabutti malee akka rakkoo guddaatti hin argu. Amman danda'ametti gargaarsa rabbii uummata wajjin bakka tokkoon keenya adda